tanin barbata demu diruto Halkan de así Ya tanin barbata demu diruto Halkan de así La parisi si argo ya neti Wallo karfi terabbidi Ya Rabbi wal arka jade balentadu Atabiyan sudi Munay Munato Munay Munato Tia 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 Fayyaadha. Urjiin jedhama. Ani seebba. Si wajjin wal baruu kootti immoo hedduu gammadeera. Ani illee akkuma kana baay'ee gammadeera. Silas isin argin ture miti? Hiriyoota koo waliin ture naannoo haroo kana. Okay. Boqonnaa keessaan sitti dabarsitu jechuudha? Yeroo tokko darbee asitti dabarsina. Isinoo asitti dabarsitu moo? Anis ala tokko nan dhufa. Garuu ati nama siin fakkaattu naannoo kana jechuudha. Akkamitti akkas jechuu dandeessi? Lakki waa biraa yaadee osoo hin taane akkasumatti waa tokko musirraa jaalladheera. Galatoo. Natti fakkaataa anis atis akka kanatti miidhagneerra. Galatoo. Maaliif dhaabbannee haasofna jechuun hiriyoota kee yoo yaaddaan ta'e maaliif irbaata sin hafiira? Hiriyoonni kee yoo yaaddaan malee kan kollee namni yaaddoo hin jiru. Rakkoo tokko hin qabu. Kan kursi yaaddu. Adeemnu qaba. Amma atattamaan lafa namichi jiru barbaadanii asitti naaf dhuqa. Ordoffii keessan garuu cimaa ta'uu qaba. Isin harkaa miliquu barbaada waan ta'eef. Isinii galee akkasitti naaf hidhaan isin gaafata. Ajaji kana sirnaan fiixaan ba'uu qabdu. Sankotia takadeba Ikamok selimber barakaba Asimele manakaba Tiala niki kaibita namakuba Tiala niki kaibita
billee yoo himne hoo? No, akkasii gobe. Maaliif akkas ta'uu qabu? Xinnummaa keenyaati kaasnee immoo guddannutti. Maatiidhaan, barsiisota keenyaan erga guddannee booda immoo mootummaadhaan maal akka hojjechuu qabu, akkamitti hojjechuu akka qabnu, yoom akka hojjechuu qabnu nutti himamaadha kan guddanne. Har'a kottu. Itoo namni tokko kana godhaan nuun jedhee anaaf ati akka barbaanne goonee gammachuu irraa argamu haa ilaallu. Kanaaf halkanarraa fillee bilbila kee cufi. Tole erga jettee. Amma maaltu sitti dhaga'ama malee? Dhugaa dubbachuudhaaf bilisummaa guddaan itti dhaga'ame. Namatti tola. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Eebba akka nama waliin nyaate erganii baroota hedduu wal beekutti. Akkasitti dhiyaachuun kun adeemee ta'a. Namatti tola. Baay'ee. Kana barbaachisa. Akkamitti yaadame kanaaf. Yoona ayyamteef waan si gaafachuu barbaade. Waan jettee taanaan mirga guutuu qabda. Yeroo akka kana miidhagduu taate akkamitti tuun heerumiyyuu na geesse? Mee of ilaalime? Baay'ee miidhagda. Akkamittiin quboota akkas bareedan irraatii qubeelaa bareedduu isheetuun argina. Shagge margoota baala loonii jalaa wal fuudhannee bannaa torban roobii kanaa. Sirbicha beektas? Nan beekaa baay'ee jaalladha sirbicha. Sirbi ture. Enggak. Masih lafitin. Hello Seenaa, come on.
urjiin si bira jirti dubbisuun barbaada bilbila keetti kenna. Maal jette? Hello Seenaa. Siingalee waan siin jechuu barbaade. Eeyyees lan waliin turte mataan na dhukkuba jettee bakka mana ciisichaa ishee deemte. Maaliif bilbilli ishee cufaa ta'eere? Eeyyee bilbilli ishee cufaadha naanna kana ibsaan waan badeef mee daddara deddeebii yaaliif. Waanuma fedheef iyyuu yoo ganama akka isheen naa bilbiltutti naaf himi. Yoo bilbilli ishee sin hojjetu ta'e hotel kan bilbila hoteelaatiin akka isheen naa bilbiltu himi. Tole furii. Hayyee. Boora akka isheen si bilbiltuun godha. Halkan gaarii. Halkan gaarii. Maal hojjette bareedduu koddanaa kophaa kee? Maal hojjette qorra keessa? Bilbileerran jira. Akkasii maarri kootu kaa gammachuun keenya hin xumuramne olaa deebinu kaa. Hiriyyaan koo urjiin fila hiriyaa kee waliin baate. Nagaa miti laata bilbila ishee cufaadha. Kanaafi kaa kan inni waaleetii kon dagadhe naan jedhee ture. Waaleetii kiyyaan irraan fedhe deebi'ee fudhachuun qaba. Maal? Akkanumatti maal sitti fakkaate? Isa waliin jirti taanaanii homa rakkoon hin jiru atiin dhiphatiin. Kanaafis bilbila isaanii cufatan ta'a. Amma kootti olaa deebinu. Maal sitti fakkaate? Akka hiriyaa keef yaadaa jirtu nan beeka. Isa waliin jirti taanaan akka inni ishee kunuunsu sitti himuu hin danda'u. Baay'ee kunuunsee akka itti tolus waa tokko shakkiin qabu. Kanaaf anaafate makoottu gammachuu keenya itti fuudha. Tijd. Wat Rafne woord? Gammachuu akkasii argin argee yeroo dheeraatti fudhateera. Anis akkasuma gammachuu ammas hin jedhamnetu natti dhaga'ama. Halkan bareedaa gammachuu qabeessa waliin dabarsine. Har'a garuu maaliif irraan deebinu? Yoo dabalanne hor. Har'a moo?
fada baranne sagantaa wayii qopheeffachuu dandeenya. Salleen dandeenya. Abbaa manaa kooti. Maal? Abbaa manaa kootiin siin jedhe. Naaf galaa jiru. Ati kana dura heerumteettamoo? Natu gaddeesse. Bilbila koo cufuun irra hin turre. Sirriidha. Inni dogoggora kooti. Akkasii jechuu koo miti. Naaf galaa jechuudha. Abbaan manaa kee ajajaa wayitii? Akkamitti barte? Kunoo dhaabbachaa jiru as. Qophaa isaa mana waliin. Poolisoota lama fidatee dhufeera. Hin mul'atu. Hello? Ifamaa ati eenyudha? Eenyu? Obboleessoo. Bilbila hiriyaa kootii kaastee ati eenyudha naan jettaa? Bilbila keeti. Hello. Hello Seenaa. Ana eebbaadha na dhaga'e. Amma urjii waliin jirra. Bakkuma isin jirtan fuuldura jechuudha. Akkam? Kanaaf akka waan hin jaallee kee ta'eeti aktu godhe. Tolee? Anis baay'ee si jaalladha. Isa bakka kanaati fuudhiiti gara dudduubaafaatti geessi. Tole. Gara kutaa baay'een jiranitti. Ani immoo masitti urjiin akkasiitii uffattee baatuun godha. Tole? Haa ta'u tole wala gabraa.
Sila guyyaa kilaasii bakka ciisitti shinaan taa'achaa turte. Mee kutaan gubbaan ilaallaa jiraachuu ishee dhabu. Bilbila ke kaleessa maaliif cufte? Yeroo dheeraa labsi yaalaan ture. Bilbilli koo waan cufaa ta'eef kanatti anka kan fagaattee dhufte. Gaaffii koo gaaffiidhaan hin deebisin. Bilbilli kee maaliif cufaa tureen siin jedhe? Galgala baay'ee mataan koo na dhukkubee ture. Daawaa liqimsee ciise. Isa booda immoo bilbilli koo cufamuu hadhiisuu waan hin beekuun qabu. Bilbilli seexanii bilbila rakkisteetti naan. Bilbila kee kenniin jedhe. Maal? Bilbila seexana kana kenni. Maaliif bilbila kee akka cuftee natti miti? Sitti maan jira bilbilli kun akka cufame hin argine gaafa hirribaa qabu bilbilli cufamee jira. Deemaa. Yoo barbaadu namaa. Tole siif bilbila booda wal agarra. Ani intala kana hin jaalladhu jedhee yeroo baay'ee sitti himeen ture. Amma immoo akka waan sii dhimmitee yeroo barnee barbaaddetti naa bilbili siin jetti. Kaleessa eessa turte isheen? Turu. Mee maaliif maqaan kee riisepshinii hoteelichaa irratti hin barreeffamne? Maqaa seenaatiin galmaa'e isheedha kan nuu fuudhe kilaasii. Ulaarra oliin olii gadi deemee moo si'aam maaliif gadi baatee na naasofsiise? Baay'een gadda. Akkamittiin inni dhagee callisattee yaaddati. Ida baay'ee na dhukkubaa buleen. Halkan guutuu dhukkubsachaan bule waan tokko iyyuu hin dhageenye tun dhageenye musi jalaan callisamoon. Ati waan maraaf deebiin nabdu miti? Waan hundumaatiif deebii qabda. Meeri qubeelaan keenya? Qubeelaan gaa'ela keenya eessa jira? Siiniin jechaa jira. Meeri qubeelaan keenya hin jedhe? Siiniin jira. Akkam ture dagalgala maal taatee dagalgala? Edaa walitti kiyyeeroon fudhadhuu deemu durba ajaa'iba kan bareedu ergee dhimmi tokko isa tokkotti nama geessaa galamaan keenya wajjiniin bule. Waaw! So akkam ture? Waan saallee gaarii ture. Amma ganama kana abbaan manaa ishee dhufu. Maal? Nuti maaliif torbeema tokko si waliin nagaatiin dabarsuu dadhabne? Yeroo mara waan itti nuti jeeqamnu barbaaddee argatta. Inni kun illee amma kana waan nama yaaddessu hin turre. Torbeen kun torbee balaa akka ta'e gaafumatti waaleetii kon dagadhe ittiin bareeda. Abbaan manaa ishee hoogganaa security waan akkasiiti jedhan. Finfinnee keessa barbaacha ishee dhufe. What? Amma reefu balaa keessa jirta. Habooti seexana waliin ragadaa bultee jechuudha. Gaafati haadha manaasaa baala geessuu yookiin qirqirsaa buluu kee barennaan maladhu. Namni waliin sin argira?
namni tokko yoo nu agarre galgala kutaa dhuunfaa qabannee turre achitti waliin nyaannee waliin dhunnee oh my god maal keessummeessaan nu argeera. inni tarii isin yaadatu ta'a. Sirriitti na yaadata. Tiippii waan hin kenneef sirriitti na yaadata jedhee. Tiippii laadhaan immoo akkamitti si raanfata. Inni dhiphatina vaakeshiniif dhufnees jirra. Waan nuti tolan hojjennaa waan nu jibbisiisannis amma namni dhuguu barbaadu jira na hojjenna. Eeyyee annan barbaade anillee gara suman barbaade. Can I help you? Muchayyo sanan beektaa? Eba, who is this person? I don't know. I don't understand what he's saying. Kot. Muchayyo kanan beektaa? Hi. Nice to What meet is it? you. Eessatti beekta? Beektaani? Dude, I have no idea what you are saying. Does anyone speak English? Bo, intalli jette sun ishee kana Hey, isheedha. akka malee bareeddi. Sitti miiraman. Garuu maanti na ajaa'ibu beektaa? Intalli akkana bareedu nama akkasitti heerumuu isheen na ajaa'iba. Inni rakkoo shamarran biyya kanaati. Shamarran miidhagoo akka kanaa meeqaaf meeqatu jiru. Garuu dhiira akka keenya Hin jiraniiti? eessaa fidu? Mee adeemnu? Hello, Akkam nagumaa? Urjii. Oo, Akkam? amma sitti haasa'uu hin danda'u. Gara galgala daqiiqaa 20 si arguun barbaade. Maal nagaa miti? Lakki homtuu rakkoon hin jiru si arguuma barbaadeeni galgala. Okay, hin dandeenye rakkoon qabu. Tole, tole nagaan. Hey, what's up? Maal qorraa maal hojjeta? Ufumaan dhaabbachaa jira. Hin qorraa? Jaalli siin qabii namni intala sanarraa. Qoosee abbeeti. Kan hin jedhu namtittiin sun dhuguma sekiriitii finfinneedha. Akkas jette ka maaliin beekan? Oh my god. Baay'ee rakkisaadha bara. Anyways akka qorraa dhaabatanii seenii fudhachuu. Ni maal?
Urji. Akkam? Jirta? Fayyaa. Akkam? Nagaadha mi? Maanni naguma maaf na barbaadde? Nagaadha garuu boru gara Finfinneetti waan deebi'uuf nagaa sitti dhaamu. Boru deebi'uuf jettamoo? Boru Finfinneetti hin deebi'a. Tole garuu urji waa si gaafadhu jechuun maaliif akkas gootati? Maaliif abbaa manaa kee irratti yaatta? Akkas naan jedhin. Urji. Ati abukaatoo isaati moo? Wanta ta'e irraa akkati fiigaa jirtu naaf gal. Garuu maaliif natti himtu? An kan hin dhufeef nagaa sitti dhaamuuf malee jecha boombii kan akkanatti dhukaastuuf miti. Ifama sirn gargaara see. Eenyullee akkana gargaaruun barbaadu qobaama kun jiraadha. Urji. Na gadhiisi. Tole sin gadhiisa. Garuu amma nagaatti naan jechuuf miti kanatti dhufte. Nagaatti sin jechuuf. Waan an balleesse hundumaaf dhiifama. Itti yaadee miti kana keessa kan hin galemmoo. Homaa miti. Yeroo sanatti lamaan keenya jaalala keessatti kufnee waan turreef balleessaan isaa kan kee qofa miti. Kan koos. Kanaaf hin dhiphate. Tole deemuuf nagaatti. Ree gaarii carraa gaarii siifata. Nama apa berbadan wajib tahu dan apa berbadan wajib. Dubartoonni akkasii nama waan gosa sadii qabu barbaadu. Tokko sooressa, lama humna qabeessa, sadii kan deebi'u dhufu barbaadu. Ani garuu namni yeroo miti nama hattumatti hin tolu. Maal biyyeen akkamitti akkasuma ga'e? Deemee biyyeessan hiriyoonni kee waa'ee hiriyoota maalii dubbatte qofaa kan ta'a jiran qofaa kan dhufee kana qofaan fayyadamu. Umuun jechaa jiran taatu. Akkasii. Bulchaan kan dhaabbatee si keessa. Kana hin kennu. Maaltu ta'a jira? Maal barbaaddu? Maal hojjechaa jirtu kutaa keessa?
Bagana gan nufte gara kutaa keetti mee taa'ime. Intaa maaliif intaa? Waan barbaadan natti himaa. Waan barbaadan natti himaa maaliif intaa? Agartanii afaan Oromoos baratte? Eeyyee. An barataa qaxaleedha. Akka sana waan as dhufteefis beekta jechuudha. Isa siniif hin beeku. Waan as teenyuufis hin beekta. Isa siniif hin beeku. Waan isin barbaadan hin beeku kutaa ogeessa. Mee urjii fidi. Chayyoon ilaaltu kun haadha manaa kee godhattee jirta. Dubartii kabajamtuu hawaasa si keessatti iddoo guddaa kan qabdu. Haadha warraa hoogganaa waajjira nageenyaa kan ta'e. Anillee akka dhiirota biraallee mana keessatti ishee hacuucee hin keenye. Waan isheen barbaadden taa'aafii jira. Waan isheen barbaadden gochaafii jira. Har'a garuu na salphisteetti namaa galii na goote. Mee Mr. Dollar utuu si ta'e maal gochuu dandeessi? Utuu si ta'e ofin ajjeesa. Maal? Ofin ajjeesan ture. Eenyullee taanaan dubartii rukutuuf mirga hin qabu. Eenyullee taanaan. Dhimma maalii qabdu sin? Yeroo biyya kana dhuftan doolaarii akka barbaadan bakka fedhetti facaastu. Ijoollee durbaa keenya walitti qabdan ittiin gooyomsitu. Lafa fedhetti doolaaricha facaastu. Ittiin dubartii gooyomsitu. Aadaa wallaaltanii, safuu wallaaltanii, of hin taatanii, namaafis hin taatan. Aadaa biyya hambaa fiddanii nurratti gadi dhiistu. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaf ittiin himne ati horshi? Akka ni du'uu barbaadde? Maaf dhoksite? Minuu ibsi kana? Freddy, ifa badhiiseera. Kana kan hin godheef immoo nuumaaf jedhee. Nuumaaf jecha? Sakamiif? Mee naa ibsime? Isani kamiif jecha nama waliin ciiste? Nama hin beekne waliin dhattee ciiste? Mee naa ibsi? Ibsiif jaalallee kee kanaaf ibsi, warra si fuuldura jiru kanaaf ibsi. Urji maaltu ta'aa jira? Waan ta'aa jiru itti himi mee urji. Akka gaariitti ibsiif waan ta'aa jiru. Seenaa akkam bashannanarra. Baay'ee namatti tola ture. Dhugaan dadhabee nu baay'ee. Siinii naannoo Harawutti gurbaa sila argine tokko yaadatta? Eeyyee. Inni nama akka barbaaduuti. Kun yaada gaariidha jettee yaaddaa urji? Na ulfeesse inni yoo deeme inni dhaga'amu waan ta'eef inni immoo torban 3 booddee gara Ameerikaatti deebi'ee deema. Akka inni Ameerikaatiif yommuu eessatti barteeti? Sana maal hordofaan ture sitti fakkaate? Yeroo haroo bira teenyu sana bar callisee isaan ilaalaan turre afaan Ingiliffaa sa'a turan bar. Furiinoo akkam ta'a? Akka inni dhala godhachuu hin dandeenyu beektaa? Akkamitti maal jettee itti himtatti immoo? Bari furiidhaan dokteeriin ulfeessuu hin dandeessuu hin jenneen. Kan inni jedheen spermiin kee laafaadha dheen. Kanaaf iyyuu carraan ulfeessuu isaatii baay'ee dhiphaadha yookiinis xiqqaadha. Ani immoo ulfaa'uu kan hin danda'u Mister Ameerikaan tapha kana yoo taphate qofadha. Erga Mister Ameerikaa wajjin ciisee booddee torban tokko keessatti immoo furiidhaa waliin hin ciisa. Miwaas gaafadhu urji. Na gaafadhu. Namichi haaraa kun yoo ulfeessuu danda'e yookaan immoo yoo ulfaa'uu dandeessu ta'e maal goota?
rakkoon qabu. Nama biraa waliin yaala yookiin immoo darbeen kan biraa yaala. Yootuma haala biraatiin ilaalla. Mister Ameerik mucaan dhalate suni yoo abbaan fakkaatu ta'e yookaan immoo Mister Ameerikaan mucaan kan koo dhayoo jedhe immoo maal gootan mati. Anaaf dhimma koo miti. Mucaan abbaa fakkaatee fakkaachuu dhiisu. Maaliif daa'imni abbaatti hin baane kunoo ala kanayyuu guutte kunoo naannooma kanayyuu jirti. Kanaafiyyuu inni Ameerikaa immoo eessatti naaru torban 3 booda waan deemuufi waan na dhibu hin qabu. Kun nan dhibu garuu daa'ima argachuudha wanti guddaan. Dhugaati garuu dubartii seexanadha. Ati ammoo waan tokko na gargaari. Qubee takka kana na dhossi. Qaaniidha. Waan hawaasa keenya keessatti hin jirre, waan aadaan keenya hin qabne irratti raawwatte. Islaatuu beekta akka aadaa Oromootti. Ilmaan abbaa fedhe, ilmaan horma ta'e fuutee guddisuu hin dandeessa turte. Waliin guddifannee ilmaan gochuu dandeenya turre. Ati aadaa kee wallaalteetta. Safuu cabsiteetta. Na salphiste, namaa gadi na goote. Mee ka'e minarra. Ka'e. Safuu cabsiteetta. Boon maal sii godhama? Engadde kaleessatti yaaduu sirra ture. Yaaduu sirra ture. Akkam? Fayyaadha? Fayyaadha. Urjiin jedhama. Anis eebba. Baay'ee miidhagda. Akkamittiin quboota akkas bareedan irraatii qubeelaa bareedduu isheetu arginta. Halkan bareedaa gammachuu qabeessa dabarsine. Galatoomii. Mucayyoo kana beektan? Hi, nice to meet you. Badas. Mari, Obama ke ada badde, apa me kami abba tahu pun ini. Gaarii dha siin jedhu. Garuu yaada tokko hin qabu. Mee yaada kamii? Intalli kun nama heerumeedha. Ati immoo abbaa mucaa sanaa taate jechuudha. Garuu wanti na ajaa'ibe daa'imni kunis ammas ajandaa jeequmsaa biraa ta'uuf deemti. Qoosaa abbeessa. Maal qoosna arguma sitti maarra? Abshir. Akkuma seentetti keessaa baata mana yaali.
Seenaan jedhama. Eebba. Waasira ga'e gadda. Namni garuu maaliif ofittootaa akkas? An takkaa manaaf galuu hin dandeenye. Isheen haala waan dhala barbaaduufi. Dhala barbaadde. Kanaaf maal? Addunyaa kanarra namni dhala hin qabne ishee qofaadha. Mee gaduma baatee yoo ilaalte ijoollee abbaa faadha jaalala abbaa faadhaa malee karaarra bokkaadhaaf aduudhaan gufachaa jiraatan meeqaaf meeqatu jira. Isaaniin fuuteen guddistu maaliif kana hin goone? Namoota abdii muratan waan barbaadan argachuu fi waan hin taane godhu. Siif urjii nama jalqabaas mooti kan xumuraa hin taatu. Namoota akka isheetiillee gara fuulduraatti ni jiraatu. Urjiin nama amtuu miti garuu murtoo sirrii hin taane fudhatte. Maaloo hin jibe dhiifama godhiif. Ati akka kana waan gaarii yaaddaa? Jalqabuma ishee yeroo isheen yaada kana yaadde maaliif hin dhowwineeti? Ittuu yaalii dadhabee midhiise miti. Garuu haalli jiru ishee barsiisa jedhaniis. Kanaaf waan sirra ga'eef garuu iddoo gaddeera. Galatoo. Amma hubadheera. Yeroo dhumaatiif yeroo ana wajjin adda baane wanta isheen dubbachaa turte irraa maal akka isheen barbaaddu tilmaamuu dandeera. Dubartoota Oromoo biyya kana jiran garuu hundumtuu akkasitti hin yaadin maaloo. Namooti hedduun waan barbaadan argachuuf murtoo sirrii hin taane fudhatu. Urjii murtoo sirrii fudhe jettee yaaddi. Hamma garuu murtoon ishee sirrii akka hin taane nan beeka. Lubattee dhiyyaadha. Kanaaf waan dubaaf immoo jedhi nan deema. Seenaa. Waan tokko si rakkisu waadaanaaf seenta. Siifin seena. Tarii yoo ulfoofteef akkanatti himtu waadaanaaf seena. Tole waan tokko rakkoon qabsitti ni. Galatoo. Tole jedhi nagaatti. Nagaatti. Afaan kan kee bareedan normaatti hin baru bareedduu booranaas malee hin jaallu. Afaan kan kee bareedan normaatti hin baru bareedduu booranaas malee hin jaallu. Bakkee kootumee lama gaala gaaloo atoo naannoftuu ansi yaade maaloo. Bakkee kootumee lama gaala gaaloo atoo naannoftuu ansi yaade maaloo. Malta, ya
Yaada sokkite hin dadhabde moo biyya yaadde? Maal rakkoo jira moo? Yeroo darbee waa'ee rakkoo testimee ture miti. Isa kam? Waa'ee riyaashee tokko yeroo tokko bashannana deemnee waggaa lama dura. Mucaa daa'ima dhalatee sanaa moo? Waa'ee daa'ima sanaa isatu waa'ee na dubbisaa jira. Maal ta'e manni immoo waan isaa dhumeera miti? Eebbaan biyya deemaa jira. Waan kuni waan halkan tokko keessatti uumametu waggaa meeqaaf deemaa jira. Sarratti immoo amma jireenya namaa jeequu deemaa jira jechuudha waan kun ammayyuu. Waan kun dhumeera natti fakkaatee ture maal inni immoo yoonni biyya deeme maal rakkoo maalii qaba ree? Ani immoo waadaa galeef hin ture. Akka hundumaatti immoo waadaa galeef hin ture. Urjiitti meenaan immoo urjii waan tokko hin dubbannaa jette. Waan gochuun sirreeru eenyu sitti siqa? Isa kanaafis waadaa galtee isheedhaafis waadaa galte miti. Hiriyyaan kee kan sitti haame eenyu? Cabsuun kee noo waadaa kana. Kan eenyu cabsitaadha? Maalnaan jettee isaan bira waanan tureef hin sitti naasofne. Eebbaan biyya galaa jira. Seenuu koo maalootti hin kenninis ittiin himii waan tokkoyyuu maaliif jireenyi koo si'a lammaffaa jeeqamuu danda'a. Maal gochuun irra jira urjii koo? Inni akka mucaa isaatiitti ilaala baay'ee jaallataa anaa ol kunuunsaanii jira. Beekugaatti yaada. Tole amma baay'ee sitti haasa'uu hin danda'u. Waliin jirra waan ta'eef mucaa bashannansiisuuf fidee jira. Kanaaf sitti haasa'uu hin danda'u siin bilbila gara galgala. Tole sammuu yeroo qobaataaf naaf bilbil. Adaraagee imaanaa masitti ta'u seenuu koo. Meetti yaada gaa. Tole nagaatti. Wajin